Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi isa nyaatu. Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi isa nyaatu. Uumamaan olitti abbaan filatamtee aduurra kan caalu ifa addunyaa baattee ergamoonni samii naannoo isheetti marsuu qulqulleetti jecha maqaa ishee faarsu. Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi isa nyaatu. Addunyaa hundumaaf qoricha kan deessee qulqulluun Efreemis waa'ee ishee barreessee abbaan hiriyaa gosi surraa ishee uffatee lapheensa waan gaarii isheedhaaf dubbate. Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi isa nyaatu. Gara laafummaadhaan kan namaaf kadhattu sanyii Addaam hundaaf isheen kan dhaabbattu. Abboota darbanii hedduu jabeessitee kadhannaa isheetiin isaan gaggeessitee. Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi isa nyaatu. Saree dheebotaadhaan bishaan kan obaaste qasoomina guddaan isaaf garaa laaftee isheen qubeedhaatii kottaarraa baradhaa. Raajii maariyaamii hunduu dhaggeeffadhaa. Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi isa nyaatu. Raajii maaramii dhaggeeffadhaa yaada keessan qalbeeffadhaa kabaja isheetiif kan dhaabbatu gonkumaa bineensi